Akkam jirtanii fayyaa keessanii daawwattoota tokko ani nagaa koo galata rabbii na galatoomu viidiyoo kana barnoota namaa qaba jedheetan fide marsaan duraatis hin jira kun marsaa lammaffaadha. Viidiyoo marsaa lammaffaa irratti abbaan kuni fi armeen kuni nama umurii guguddaadha, nama umurii 50-49 akkasidha. Abbaan kuni haadha manaa isaanii amanuu dadhabnaan ka warroota kaameraa hojjetan kanaan na to'adhaadha haadha manaa ko amanuu dadhabe naaf laaladha jennaan kaameraa mana kaanii kaameraan akka mana kaawwame aati manaa hin beekani abbaa manaatu kaa'ee kaameraa sana keessatti wantoonni isaanii abbaa manaa isaaniiti qaban haddadha. Nama biraa abbaa manaa isaanii irratti fidanii akkuma abbaan manaa isaanii isaan laaletti dhuguma amala badaa qabanii amala namarraan ilaalame umurii kanarraan isaan irraan eeggamne amara bushaa qabu. Heduma ta'uyyuu abbaa manaa isaanii kana warri jaarsaa haadha manaa keessanitti deebi'aadha. Umurii kanaanii sinii walloluun keessan hin bareedu wanta akkanaa sinirraan eegamu jennaan jaarsummaan itti baay'annaan abbaan kun haadha manaa isaanii kana deeffatan. Viidiyoo durarratti abbaa manaa fi haati manaa wallolan siniin jedhee abbaa manaa isaanii kana deeffatanii erga deeffataniin booddee ijoolleen isaanii ijoollee lamadha. Barnoota guddaarra jiru kolleejjii yuunivarsiitii waan kanaarra jiranii ijoolleenis abbaa ijoollee armee keenya wajjin walitti deebi'aadhanii gaafannaan ijoollee isaanii kabajaaf abbaan haadha manaa isaanii kana walitti deeffannaan ammas okinnatutti irrisee laata jedhanii soofaarree jijjiiranii fi uffatarree bibbitanii fi hamalan duraan qaburra jijjiirradhee tanan hadda ta'etti mul'adheedhaan abbaan kun harmee kanarratti jechuudha. Isaan booda isaan amala isaanii kanan dhiisne ammas mee umaa ta'uu dinnaan kaameraa kana kaanii ammas to'annaa akka duraa sana eegalan ammas hojii isaanii anuma isaa duraa kanadha. Dhugaa rabbii foo ta'ee inni alaa fidanii dhufan namichi kuni ergasiin booda xiqqoo saalfata. Isaantus jammar ani haamlee kennaafi jira akkam viidiyoo irratti argetti isaan maanguddoo kanatu haamlee kennaafi jira. Maanguddoon kun nama waggaa 49ti. Egaa isaan wajjin akka daa'imaa ta'anii akkuma agartan kana amala bushaa an umurii kanarraan isaan irraan eeggamne agarsiisaa jiru. Amma gaa viidiyoo lamatan akka hojjetamu abbaan kunni isaan warroota kaameraa waraaban kana bira deemnan ammas akkasuma ta'e ammas akkasuma taanan egaa kun dubbii dhumaati. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbiif. Inni kun viidiyoo duraati nama agartan kun viidiyoo dursaati. Isaan booda wanta dogoggornetu qabaalu waan jiru waan hin guunne fiilata jedhanii abbaan kun immoo abbaan shamizii adii kuni soofaa jijjiiranii hundumaa godhaniitiif isaan kan caalu balleessaa jiru irra caala. Inni shamizii diimaa kuni alaayii dhufa mana dhufeetii nyaataan dhugaa isaan hojiidhaa deeman jireenya koo jijjiirrachuudhaaf isaan olii gadee deemanii ijoollee barsiisuudhaaf isaan immoo yaada biraa yaadu. Namni hundumtuu tokko miti kaan mana guddisuudhaaf jireenya fooyyessuudhaaf ijoollee barnoota gahaa akka argatanii fi isaan kaan immoo tokko immoo uffisuuf deemu. Kuffiyyaa kennaniif jiru amma kuffiyyaan kuni samoona darbe duraanii achitti gatan kalee chummiisaa jechuudha. Kuffiyyaa sitti gattee guddina goote jettiin baay'ee ani qaanofne harmee kana dhugaa baay'ee isaan irraa bushaa umurii kana baay'ee isaan irraa bushaa jiru isaanii diiganii abbaan kun maal ta'e amma kun amma abbaan isaan kun amma lammataa dhufanis ammas mee naa laala haadha manaa kiyya amanuun dadhabee naa laaladha jaarsummaadhaan jireenya keenya akka haaratti eegallee namnumti naan lolanii ijoolleen kutus naan lolanii isaanii harmeen kuni ijoollee yaada ijoollee yuun qaban isaan fedhii isaanii akka guutuu fi
malee bakkuma ijoolleen jiran yaada doo qabaatan ta'e waan ijoolleen barataniin waan ittiin fooyya'aniin kana yaadan akkuma abbaa kanaa jechuudha. Namni hundumtu tokko miti mana keessa irrinni nafu beektanii yeroo tokko dhiiratu hir'ina qabaa, yeroo tokko shamarrantu hir'ina qabaa jireenya yookiin bultii irratti jechuudha. Baay'ee ulfaata dhugaa rabbii fuute. Jireenyi namni tokko nama milkaa'u bultii irratti milkaa'u nama rabbiin eebbisama tokko ta'e malee baay'ee ulfaata. Yeroo ammaa kana fa'a umurii isaanii kana dhugaa rabbii fuute maanguddoodha ta'aniit nama wal dhabe walitti araarsanii ilmoo isaanii waan gaarii ilmoo isaanii kun kanarraa maal baratan? Ilmoo daa'ima isaanii kanatti abbaan kun harmeen keessan akkana jedheetti himnaan abbaa daraa waanuma fe'aa ta'u harmee keenya waan feestaatu walitti deebi'a jedhanii walitti deebisan. Walitti deebisnaan samma aan caaludha. Mana namicha sanaa dhaqus jammaa mana namicha sanaa dhaqanii nyaata geessanii fi akkasitti wajjin jiraatu. Namni kun dhugaa baay'een isaan jaja. Maaliif hojjettan dhugaa isheen akkasitti girgiddaa tuffannisuudhaaf kaatee hambiraa taatu isaan nama tokko doo ta'een rukutu iyyuudha. Anchaarjitti godhanii jira wadaroo isa fuudhu naxalaan fa'aa fuudhuudhaaf isaan immoo irraa fuudhu. Namni tokko doo ta'ee isaayyuu akka isaan isheen of miitu barbaadu. Akkana ligeetti abbaan kun jaalala gaarii qabaaf mana keechallee ani hin beeku garuu jaalala gaarii qabaaf iddoo nama tokkooti achitti ishee dhaayyuu waggaa 5 miilatti kufturree gara ol qaba malee hin tuqu. Ani isaan irraa wanta hedduun irraa baradhe wanta akkana jiratti daarii yookiin bultii keessatti wanta bushaa jira. Nama milkaa'u nama muraasadha. Umurii kana namaan isaan irraa eegamu gara rabbii isaanii gara ijoollee isaaniitiif akka himnati isaaniitti tsalooti gochuudha malee akka barnoota gaarii baratanii isaan gulan ammoo isaan xooran nama xurataa akka ta'an nama kabajamaa akka ta'an an barbaachisu kana malee isaan irraa umurii kanaan kana wanta bushaa kana wanta hin taane kana ollaan koo dhagaye maal jedha ofirree onnochu ba ollaan koo maal dhagaye maal jedha an hin jenne sammuu keessatti wanta akkanaatu jira. Garuu amanamummaa walii qabaachuudhaatti daarii keessatti amma abbaan kun baay'ee dhadhamnaan gara kaameraa kana dhufan malee wanni kun tureera. Iddoo turuu baatee akkanatti jaartiin baay'ee konfidensii qabdi ni sodaattu iyyuudha. Nyaata fa'aa bilcheessitee geessitiif namicha bakkee irratti wantoota akkana jira. Yeroo bushaa barnoota walirraa gaarii walirraa baranne jira. Yeroo isaanii kana dhugaa rabbii fuutee waan akkana hin jira yaadu. Ijoollee ammaa kanaan ijoollee ammaatti maaltu murteessare? Wanta akkanaatu jira. Rabbiin nuuf araaramu bushaa biyya keenya keessa dhufe kana amma isheen inni manatti fidee dhufa wanta dhuganfaa fidee dhufa akka daa'ima xiqqashuu taati. Ishee tabaasee yookaan saamite dhuga inni natti dhufa akka gaafa duraatti natti dhufa jedhee yeroo baay'ee dubbata. Isheen immoo hojii deemee fagoo deemeen dhufuu jetti. Wanta akkanaatu jira. Bultiin kabajaa kan beekutti kan wallaalti immoo salphina.